ibsaan yeroo ammaa rakkoo hamtuu keessa jira. Akka argaa jirutti akka har'a viidiyoo jarri gadhiisan argatti dhugumatti rakkoo hamtuu keessa jira ibsaan. Isin ilma namaa tahuu hin shakki'an. Maammadii fi abdiin dhuguma rabbii sanitti ilma namaati isin. Ilma namaa tahuu keessan na shakkisiisa jechuudha. Ilmi namaa akkas nama hin godhu. Yoo ibsaa maallaqa guddaa isinii kennanii ibsaa ajjeesaa isiniin jedhan akka isin ibsaa ajjeeftan shakkiin qabu jechuudha. Harka duubatti hiitee miila hiitee summii obaaftee isaa laafate har'a dhiirri jettee itti taphatta bira dhaabbattee. Yoo isin har'a viidiyoo suukaneessaa kana dalaydanii gadhiiftan akkam taati haati warraa isaa akkam taati ilmoon isaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Sa'iid Oro akkam nagaa keessanii fayyaa bakkuma jirtanitti nageenni kiyya. Kawan irraa madde bakkuma jirtanitti isin haga'u isiniin jechaa eegaa walitti dachaane namni lubbuun jiru immoo walitti deebi'a. Alhamdulillah rabbil alamin walitti deebine har'a maal qabattee dhuftee jechuu keessanii nafu har'a akka jabaa muddama qaba akka jabaa gadda addaa keessa jiraasi miira addaa keessa jira wallahi dhuguma rabbii sanitti maaliif addunyaa kanarratti uumame hanga ofiin jedhu takka gadda hamaa keessa jira jechuudha. Maaltu akkana si godhaa maal taatee jechuun keessan hin hafu gaafii isinitti ta'uu mala har'a wanni qabadhee dhufee dhimma jabaa dhimma ulfaataa dhimma hamaa waa'ee hiriyyaa kenna waa'ee hiriyyaa kiyya ibsaa namni martuu ni beeytanii ibsaa namni hin beeynillee asuma baradhaati dhimma ibsaatu na fide har'a. Akkuma beekamu ibsaan amma durallee dhiibbaa adda addaatu irra gahaa ture dhiibbaa san maaltu irra geessaa ture jennee mataa nu nyaachaa turte. Maaltu akkana godha mucaa kana mucaan kun nama hin gahu miskiina dalagatee bahee dalagatee ilmaan isaatti galuu malee namaas hin gahu maali rakkoon kana guutuu isatti fide jennee mataa nu dhukkubsaa turte. Wanni rakkoo itti fide manuma keessa. Namuma inni hiriyaa jedhee amanaa ture namuma inni hiriyaa jedhee wajjin nyaatee wajjin dhugaa turetu ka'umsa rakkoo gaafa duriitirraa ilaa ammaatitti ibsarratti dalagaa jira. Amma nu galtee jechuudha ka. Wanna maraa deemtee ofuma adda baate dhugaa yoo rabbiin baasuuf deemi adduma baate gaafuma tokko adda baate jechuudha. Kanaaf dhaamsi an amma sa'a kanatti hatantamaan qabu. Ilma namaa kana itti mammalee ittiin hidhan dhaamsi Maammadii fi Abdiif. Guguu Tuubii fi Maammad dhaamsa hatantamaa isinii dhaama. Akkuma ibsaan naa hiriyaa isinis naa hiriyaa. Garuu immoo hiriyummaa jarri kun naa hiriyaa jedhee isin himachuun akka qaanyii wayititti akka safuu wayititti ilaalladha jechuudha. Garuu immoo wanni godhu hin jiru jechuudha. Afaan tokko haasa'in afaan tokko dubban maqaa tokko nu waaman akka itti isin wannaa jedhullee hin jiru jechuudha. Rabbii isin uumeetu gaafa isin uumee hiriyaa isin wajjin na godhetu akka godhee isin kakadhu na dhibsiisee jechuudha. Kanaaf ibsaan yeroo ammaa rakkoo hamtuu keessa jira. Akka argaa jirutti akka har'a viidiyoo jarri gadhiisan argatti dhugumatti rakkoo hamtuu keessa jira ibsaan. Odoo namni biraa diinni biraa rakkoo kana irraan gahe hin dubbannu. Gamtaan kaanee roorroo san irraa deebifnaa jechuudha. Namni har'a diina guddaa kana tahe ibsaa akkasitti irra dhaabbatee akka ilmi namaa nama hin goone godhaa jiru kun ilma Oromooti. Hiriyaa isaati. Ka inni kaleessa hiriyaa jedhee manatti ol naqatee wajjin nyaatee wajjin dhugu. Ka inni rakkoo isaa itti himachaa ture. Warri har'a rakkoo ibsarraan gahaatiin jiru. Ilmi namaa nama tahee namni nama wajjin nyaatee nama wajjin dhuge namni afaan tokko haasa'u akkamitti ilma namaa akkasitti akkas godha. Isin ilma namaa tahuu hin shakki'an. Maammadii fi Abdiin dhuguma rabbii sanitti ilma namaati isin. Ilma namaa tahuu keessan na shakkisiisa jechuudha. Ilmi namaa akkas nama hin godhu. Akkasi qabdanii akka namni dhukkubsatee gootanii bakka inni jiru dalagaa isaatirraa yaamtanii odoo inni galee ilmaan isaa hin laalin ibsaan akkuma nuti beeynu gara laafessa ilma namaa kanaaf rifata rakkoo namaa tana furuuf tattaafata akka inni gara laafessa ta'e akkana jennee yoo waamne ibsaan ni dhufa jettanii akka waan namni dhukkubee gootanii mucaa dirqitanii akka nama gootummaa keessanii jabummaa waan san godheetti ibsaa waamtanii isaa dhukkubsataa sihee mucarra gajjade akkasi dhoytanii haala san guutuu irraa geessitanii jechuudha. Akkamitti namni ilmi namaa akkamitti walitti yaada? Yaa akii hammeenyummaan kana gahe sharrimmaan kana gahe maa inni? Wannummaan kana guutuu mucaan kun isin godhe maa inni? Mucaan kun kaleessa ibsaan tola isinitti oolaa ture. Abdi ni beekta. Gaafa Maammad akkasitti si cafaqaa ture. Gaafa akkasitti waan taatu walaaltee iyyaa turte namni si birmata ibsa. Namni si birmata ibsa. Namni Maammadiin harkaa si baase ibsa.
Har'aas deebitee Maammadi Makaleessa ibsaa akkasii godhaa ture. Dachaasii mucaa qacalee sana akkas godhaa ture akkasitti azabe. Qoonqoon azabe. Hanga mucaan sun dhukkubsatee sadarkaa of wallaaluu takkatti godhe. Dhayxee wajjin harka wal qabattee hiriyaa taatee walii galtee har'aan booda anaaf maamma walii gallee jira jettee gabbaatee nutti iyyitee dhaadannoo ibsa irratti labsuu eegalte. Lakkii hin ta'u wanni kun dhaabadhu odoo siin jennu fuutee Maammadi walii galtee ibsa akkas goote. Maamma duraanuu mujrima ni beekna. Mujrima hanga hiriyaa kiyyaa miti maamma jedhee kakadhu takka ga'e hangaaf inni dachaasin akkas godhe jechuudha. Dhayxee isaa wajji harka wal qabattee nama kaleessa rakkoo keessaa si baase. Nama kaleessi bira dhaabate. Nama kaleessa haana takka irraa wajji nyaatte akkas goota. Maammadi maal nuti mujrima jenneen sun akkasitti hammaatee waan ati ibsa irratti dalagde saniif dalagne jechuudha. Hinuuta qabdee huutaa bar ilmi namaa akkamitti akkana nama godha. Hiriyaa kee turee bar namni kun kaleessa bar namuma akkasitti hamilee qabu. Namuma akkasitti waa yaadu bar ilmaan tiyyaa fi xaaradha jedheeti olii gabbatbati isaa olii gadi fiigee dalagarra jiru itti bilbiltee baluu dhukkuba jettee mucaa cinqitee waamtee manatti waan akka isa irratti dalagde. Diinni akkana namatti dalagaa jiran. Diinummaa nama beeku. Kan nama hojii nyaatee nama hojii dhuge gocha isin dalagdan san hin dalaguu jechuudha. Diina jennee isin ibsuuf afaan Oromoo haasofta. Diina jennee isin ibsuuf kaleessa haiba turtan. Zabana ammaa namni namaaf diinaa saahibuma nama hojii nyaatetu gabbahee diina namaa ta'a. Odoo dheengadda gaafa dachaasin akkas gootu Maammad nuti sitti ilaaluu baannee si kadhachuu baannee akka hiriyaatti lakkisiin jechuu baanne har'a deebitee ibsa akkanan gootu. Sanittuu lakki maamma wanni kun hin ta'u mucaa qacalee kan akkanan godhi mucaa daa'ima kana gadhiisi sababaa keetiin mucaan kun waa ta'a. Gaafa mucaan kun waa ta'e wal keessa garagallaa dhaabbadhu Maammad odoo siin jennu diddee harka nu diddee dhufanii gargaarsa rabbiitiin mucaa sana si harkaa baasan. Namni waan san dalaga ibsa. Ibsaan kun nama maraaf dhaabbataa jechuudha. Miskiina rabbii isaa haa dhaabbatu. Rabbii gaditti nuti illee ni dhaabbannaaf ammaan booda rafnee bul. Abdii fi Maammad akka gariin dhaggeeffadha. Ammaan booda walii rafnee bul. Wanni isin dalagaa jirtan waan sirrii miti. Waan dhibbaan dhibbatti kenna maaliif ibsamu miti. Waan namni aqlii qabu isin akkana nama gootan jedhee nama hin yaanne jechuudha. Namni nama ta'e akkana nama godha jedhee hin yaanne an gonkumaa uumatti illee hin yaanne jechuudha. Nama ta'uu keessattuu na shakkisiisee jechuudha wallaahi billahi. Nama ta'uu keessattuu na shakkisiise. Akkamitti ilmi namaa akkas nama godha. Qabdanii kaatanii dawaa obaaftanii gaggabsitan mucaa. Maal diinummaan kana ga'e itti yaadanii qophooytanii summiin isin obaaftan sun summii yeroodhaaf irraa galu moo summii mucaa kana wulii miidhu jennee sammuu keessa gaafii nu taa'aa jirti jechuudha. Ibsaan waa ta'ee ila qeensi kottee ibsarraa cabee magaalaa tana keessatti wajjin jiraannu isin guutuun ilmaan qabda. Maammad ilmaan qabda. Abdi mana qabda. Bultii ijaarattee qabda. Hiyyaanni ati. Baalagummaa amma dalagaa jirtu shira hiriyaa keetii irratti dalagaa jirtu garajabummaa hiriyaa keetii irratti dalagaa jirtu malee of duuba iyyaan odoo bar isin hiyyaaddanii bar isin maatii keessan namni hiriyaa ofiitti iyyaanne maatii ofiitti iyyaatu. Akka isin mana keessatti illee mujrima taatan maatiin keessanis isin yaachisin raga galaadhaa jechuudha gochi isin ibsa irratti dalagaa jirtan. Gochi isin ibsa irratti dalagaa jirtan ragaa nuu bahee jechuudha. Na isiniin har'a ibsa akkana gootan boru nama biraa akkana gootan. Yoo ibsaa maallaqa guddaa isinii kennanii ibsaa ajjeesaa isiniin jedhan akka isin ibsaa ajjeeftan shakkiin qabu jechuudha. Shakkiin qabu ammaan booda ibsaan kophaa isaa hin jiru. Kaanee jira lafaa hidhannee kaanee jira. Dhaamsa isinii dhabna. Yoo ila dubbiin tun gara hamtuutti deemaa jirti. Lubbuu takkaa lubbuu tee na dhabna takkaa lubbuu tee santu bada. Yoo gadhiiftaniif tattamaan ibsaa gadhiisa. Namni duuban jiru jettanii akka keessanitti yaaddanii nama qabu ibsaan duraanuu hiriyaan isaa namni wajjin deemu rakkoo isaa bayaa galii isaa kabee kunuhi yoo nuti akkana isa goone namni isaa dubbatu la akkasitti yaadina ibsaa kumaatamaa kula meeqan duuba jirra isin dhiisuuf hin teennu nuti hatantamaan gadhiisaa mucaan ilmaa isaatitti haa galu gadhiisaa ibsaa karaa mana gahaatiin isin kadhanna gadhiisaa ibsaa maatii isaatti nagaan haa galu gadi dhiiftu jettanii diddan taanaan akka har'a azabdanii nu agarsiisan sanitti ibsaa viidiyoo biraa waraabdanii azabdanii gadhiiftan taanaan obsa takka walii hin qabnu. Boolla isin seentan seennee lubbuu teenne wareennee ibsaa uzrii san jalaa baasuuf cinqii isin irra dalagaa jirtan san jalaa baasuuf qophii jirraa jechuudha. Isinitti ma jala muree isinitti ma gadhiisa hatantamaan ibsaa gadi dhiisa. Akka nama isin kadhanna namaa miti isin sareedha bineensa. Bineensi gaara galu akkas naman godhu. Bineensa gaara galu ammallee bineensa ta'uu irraa eeggatan. Isin nama wajjin nyaatanii saanaa takkarraa kaatanii nama nyaatan.
gara laafummaa takka malee gara laafu hiriyaamatummaa takka malee akkas goota mucaa harka duubatti hiitanii miila hiitanii itti taphatan laa ilaaha illallah maal jechuudha rabbi sodaadhuuti gara jabummaan akkanaa hammeenyummaan akkanaa eessaa akkamitti garaan isin danda'e barkalee ibsaa jettanii hiriyaa jettanii hojii deemtanii rakkoo biratti isin dhaabate rakkotaa meeqa rakkoo baase miimaanuma isin godhe mucaan kun huma inni isin godhe wallaalee barnooti odoo ibsaan badii qabaate badii isaati jennaa bar badiin qabu maafiyummaa isarratti agarsiiftan ol'aantummaa guddina keessan guddina takka qabdan isin ol'aantummaa takka qabdan ol'aantummaan keessan rabbii wajji barana ibsaa harkaa ibsaa isin akkana godhuudhaan isin harkaa caba isiniif jecha mootummas hin barbaannu isiniif jecha wanni takka mana mootummatti himnus hin jiru jechuudha ibsaa qodhila ibsaa dhugur takkaan miidhame wanni obaaftan sun illee booddee mucaa kanarra rakkoo waan fidu taate wal dhiisuuf hin teenye wal dhiisuuf lubbuun ibsaa fi wareegamne qilee haaseentu boo lubbuu odoo deemtu baatuuf jecha hiriyyaan keen odoo nuti agarru isin akkanatti hin azabdan akkanatti hin ciqqitanii jechuudha isinitti jala muraa itti hima jala muraatii ofitti sima lubbuu teessanitti sima lubbuu teessanitti hima akka namaatti yaaddan taana deebi'a akka namaatti yaadda zaakiraati shari'aa teessan isin keessa jirtu miimoorii teessan akka namaatti shagala mucaa hatantamaan gadhiisaa ibsa hatantamaan gadhiisan taana ibsa hatantamaan gadhiisa gadi dhiiftan taanan waan isinitti dhufuuf taa'u rabbi isin agarsiisu har'aan tana nama meeqatu qalbii nama meeqatu cabe qalbii nama oromoo meeqatu cabe qalbiin insaan nama gaarii ta'u nama tola namatti oolu ta'u namni beeku qalbii nama meeqatu cabe yoo isa laaltu haati warraa qalbiin isaa akkamitti cabe akkamitti qalbiin isii cabte ilma qabaa ibsaan kun yoo viidiyoo isinarra gadhiiftanii akkanatti waraabdanii akka nama namarraan dhalannee akka nama mukarraa dhalatee wayiitti akka nama ilmi namaa bar diina ofillee akkana godhu wal viidiyoo san gadhiiftan qalbiin ilmoo isaa akkam taati akkamitti yaadne isin akkamitti akka namaatitti yaaduu dhabdan maali badiin kana guutuu gahee mucaa kana akkanatti azabdan isin qabdanii badiin kana guutuu gahee hutammaa inni har'a dhiirassi qabee jettaa dhiirummaan eessa jirti dhiirummaan akkanaati dhiirummaan tana dhiirummaan jechuun namni daarektii walitti bahee dhiirummaa san agarsiisa harka duubatti hiitee miila hiitee summii obaaftee isaa laafate har'a dhiirri jettee itti taphatta bira dhaabbatte waan geessitee summii obaaftee bishaan onnee naqa jettee irratti taphatta ay garagaa maaluma gara jimummaan akkanaa maaluma ani rabbiin biyyuma isin jiraattan keessa maana jiraachise biyyuma isin jiraattan keessa rabbi maana jiraachise haati warraa kaleessa yeroo inni dalagarraa akkuma dalagaa baheen dalagarraa galuu baate yatlee teetne jettee akkanatti cinqamtee bootee iyyite abdii itti warree gattaa'i ilmoota illee mataa dhukkubsin ijoolleen silaaltee cinqamti ibsaa yoo harka jara kana akkuma ati jettu kaleessaa himte haati warraa isaa kaleessaa hime warri ollaa nama biraa diina tokko hin qabu abdii fi Muhammadii itti dhaadate abdii Muhammadii bira barbaadaa ibsaan hon jedhan oluma kaanee ragaa tokko malee waa takka hin jennu jennee dhufnee mana isin dhabne warra keessa qofa mana jira mana Muhammad hin dhayne hin jiru mana abdii hin dhayne hin jiru haadha warraa isaa qofa mana jira mucaa kana meebii dhiiroo biyya namaa keessa deema magaalaa dhaatti konkolaataa dhahee jennee mustashfaa guutuurra deemnee odoo mustashfaa guutuurra deemnu ardiin nu bariite har'a isin immoo tiyyuu gara laafummaa takka malee akka nama diina qabeetitti akka nama diina oromoo waliigalaa qabeetitti akka nama badii dalagaa guddaa hojii dalagee akka nama ajjeesee mootummaa seeraan qabee hidhee mana hidhaa kaaya qoonqoo kennaafi bara akka isin azabdan kanatti qabeen azabne Tigreen gaafa durii iyyineetiin diina jenne sun akkanatti nama kenneen azabne odoo nuti ijaan agarru dho'isaa yoo ta'e malee sosomnee haadha warraa isaa biraa deemnee nutu jira jennee qalbii itti taggabeessinee biraa deemne yoo isin har'a viidiyoo suukaneessaa kana dalaydanii gadhiiftan akkam taati haati warraa isaa akkam taati ilmoon isaa akkam taha hiriyyaan isaa garaan nu gubate waan goonuu wallaalle an viidiyoo san laaletti maaf nama ta'e uume ofiin jedhe afaan isaa haasaya afaan oromoo itti haasaya mee dhiira dhuftee ibsaan harkaa fuutu jetta wallaahi dhiirri jabaan rabbii malee hin jiru rabbii gaditti ibsaa isin harkaa fuuna miti isin harkaa fuuna isin harkaa fuune maafiyummaa gara jabummaa isin ibsa irra dalaydan kana isin irra dalayne isin agarsiisa akka ta'e namni akkasitti azabamuun akkas nama godhuun nama azabuun akka ta'e isin azabnee isin agarsiisuuf jirra rabbii wajjin hatantamaan gadhiiftan taanan ibsa hatantamaan gadhiisa gadi dhiiftan taanan nutillee ammaan booda manatti hin galchu bakka maatiin ibsaa raahaa hin qabnetti bakka ibsaa raahaa keessa hin jirretti raahaan nuti fudhannu hin jiru jechuudha boqonnaa nuti fudhannu hin jiru boqonnaa takka nu barbaachisu ammaan booda
eeggadha waan isa gootan kana taatanii arguuf teettan rabbi isin agarsiisa dhaamsa akra mucaa kana gadhiisaa rabbi sodaadha gadhiifna ittaan gadhiisuu baannaan abdii muhammadis wanni takkaan marati garajabummaa isin ibsa irra dalagdan nutillee akka namaa odoon taane garajabummaa waan isin ibsaa gootan san fuula of dura ofidaa isin irra dalaguufteen isin irra dalaguufteen eeggadha magaalaa sanaa tana keessaan baatan magaalaa tana keessaa yoo baatanu bakka feetetti nu jalaan baatan obboleessa kiyya biidir walumaan jirra isinitti meetiin jira mee ibsa rakkoon takka irra haga'u rakkoon takka har'aan booda viidiyoo suukaneessa akkasiisa waraabaa gadhiisa yoo burganama ibsaa manatti hin galin nuti halkanii guyyaa dhaabbannee ibsaa fiidaa isaa ta'uudhaaf lubbuu isaa bakka jirtutti baasuuf isinitti meetiin jira isinis qophaa'aa nutis qopheennee jirra waan malata wahii isintu beeka nutis waan malanne maafiyummaa akkana akka isin wulii namarratti hin dalayneef lubbuu teenna wareennee waan silaa dalagamu guutuu dalayna isinitti meetiin jira hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya warri har'a viidiyoo san argitan yoo dhugatti akka qalbii kiyya cabeetti qalbiin isin cabe du'aayii godhaa fi ibsaa akka rabbiin isa jabeessu hidha qabuuf jiran ni dhaqqabna hordofaa jirra bakka isaan jiranii fi mana isaan jiran bakka isaan dhaqan guutuu hordofutti jirra jala jirra ni argina rabbii wajjin yoo akka dhaamsi kiyya kun isaan gahee gadhiisuu baannan yeroo gabaabaa keessatti hin baafna maatiin isallee naaf tasgabbaha hin jirra nutu jira rabbii wajjin rabbii gaditti inshallah hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya du'aayii keessanii nu bira dhaabadha du'aayiin keessan takka rakkoo guutuu keessaa nu baafte malee takkaa waa takka nu goone du'aayii keessanii nu bira dhaabadhaati ibsaa du'aayii kadhadhaa akka rabbiin jara mujrima kana harka keenyatti deebisullee du'aayii nu kadhaa isin jedha inshallaati rabbiin nu haa gargaaru hanga viidiyoo biraa viidiyoo keeriitii walitti deebinutti bakkuma jirtanitti nagaa keessanaa turaa isinii jechaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.